Ayyee ashama akkam jirtu hordoftoonni tiyyaa hundumti keessa nagaa keessanii ana nagaa kiyya waaqayyo na galatu guyyaa irraa kanas qophii adda ta'e walitti deebineti jira arraan kana immoo kan nu waliin ilaallu waa'ee laptopiiti jechuudha. Laptopii bittaan isaa baay'ee xiqqaa kan ta'e yookiin qarshiin ittiin bitamu xiqqoo ta'ee hammi isaa guddaa kan ta'e yookiin haalli hojiin ittiin hojjechuutii danda'u baay'ee bareedaa kan ta'e walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaan laptopii arra walii wajjin ilaallu kuni maqaan isaa Acer Aspire E50 kan jedhamudha jechuudha. Maqaan isaa qabiyyeen laptopii kana wantoota baay'eedha kan inni of keessatti qabateetii dhufe kan inni of keessaa qabu gaa screenii irraa jalqabna jechuudha. Screeniin laptopii kana full HD yookiin immoo 1080p ta'ee kan hojjetamee jechuudha laptopiin kuni. Akkasumas immoo bal'inni screenii laptopii kana 15.6 inchi jechuudha yookiin 15.6 inchi kan ta'e hojjetamedha jechuudha. Inni kan biraan waa'ee Windows atiiti jechuudha. Windows laptopii kana Windows 10 kan ta'e hojjetamedha jechuudha. Windows 10 irratti fe'ameeti jira. Egaan Windows 10 waan ta'eef gara update gochuullee isin rakkisu jechuudha. Inni kan biraan immoo hardware isaa keessatti kan argamanii raamotaa fi GB ammentaa faayilanii baachuu danda'u jechuudha. Innaa ilaallu laptopiin Acer Aspire kuni hanga teera baayitii tokkotti qabachuutii ni danda'a jechuudha faayila. Teera baayitii tokko jechuun ammoo hanga GB 1,000 jechuudha. Yeroo baay'ee GB 500 kan inni beeknu inni laptopiin kun waan teera baayitiidha jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko gaariidha. Faayila barbaadan isiniif baachuutii ni danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo raamii isaati jechuudha. Raamii laptopii kana gosa lamaanidha kan inni jiru. GB 6 ni jira akkasumas illee GB 8 illee ni jira jechuudha. Gosa lamaan kan isaan hojjetanii hard drive isaa HDD 8X DVD katee kan hojjetamedha jechuudha. DVDs isiniif waan fudhatuu fi baay'ee tokko gaariidha jechuudha warri barbaadanii. Inni kan biraan koorii isaadha jechuudha. Koorii laptopii kana gosa lamaanidha ammas kan inni jiru. Core i3 fi Core i5 jedhamee hojjetamee jira jechuudha. Akka filannoo yookiin akka fedha namaatti kan ta'u jechuudha. Kanaaf egaa laptopiin kun keessi isaa kana fakkaata jechuudha. Wantoota baay'eedha garuu kan inni qaqqabateetii dhufe laptopiin kuni wantoota barbaachisoo ta'anii kan irraa isin fayyadamu jechuudha. Isaaniin amma tokko isinitti muudhaaf yaalaatiin jira jechuudha. Inni kan biraan graphicsii warri barbaadanii graphicsii qaba jechuudha. Laptopiin kuni graphics waan qabuufi baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Egaan kana fakkaata jechuudha. Qulqullinni screen isaa immoo akkuma sila isinitti muudhaaf yaale baay'ee tokko gaariidha. Full HD IPS LED screenistu gaxamamee fi jira jechuudha. Kanaaf egaa laptopiin kuni baay'ee tokko gaariidha. Keessatti warra barnoota baratanii fi akkasumas illee video garaagaraa akkuma sila isinitti muudhaaf yaale edit gochuudhaaf kan barbaadan jechuudha. Baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Laptopiin kuni editingiidhaafis akkasumallee geemii isin taphachiisuullee ni danda'a jechuudha. Laptopiin kuni geemii kan barbaadanii fi yeroo baay'ee geemonni amma yeroo ammaa ba'aati jiranii raamii guddaa waan gaafatanii fi laptopiin kunis immoo gahaa ta'ee waan hojjetamedha jechuudha. Laptopiin yeroo ammaa ba'aa jiran by the way hanga raamii 12tti iyyuu ni jira jechuudha. Laptoponni baay'een yeroo ammaa gabaarra laptopiin babbareedaan baay'eenis ni jiru jechuudha. Isaan keessaa gaa laptopiin kun baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Wantoota simple ta'aniif baay'ee gaariidha jechuudha laptopiin kun. Inni kan biraan immoo waa'ee gatii laptopii kanaati jechuudha. Gatiin laptopii kanaa yookiin qarshiin inni ittiin bitamu baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Kiisii namaallee hin miidhu. Hanga doolaara 300 fi yookiin 320ttidha jechuudha kan inni gurguramu. Raamii 6 kan ta'eessa aga doolaara 300tti bitachuutii ni dandeessu jechuudha. Raamii 8 kan jiru immoo aga qarshii 400tti bitachuu ni dandeessu jechuudha. Doolaaraani gara qarshii biyya keenyaatti yookiin qarshii Itoophiyaadhaani hanga 8,000 wayitii yookiin 9,000 jechuudha laptopiin kuni. Qarshii kanaan egaa laptopii kana bitachuun baay'ee tokko gaariidha jedheeti yaada akka mataa kiyyaatti. Wanti nuunarraa walii wajjin ilaaluudhaaf qabadhee isiniif dhiyaadhe immoo kana fakkaata jechuudha. Qophiin kana akka barbaadan illee koomentii irratti naaf heeruu ni dandeessu jechuudha. Yeroo ta'an immoo wanta kan biraan deebinee wal agarra. Ammas nagaan naaf tura. Isinin jaaladha, isinin kabaja. Ciao.